Okay, akkuma argaa jirtanii kuni saree roobota jedhamti. Akkuma isan barbaaddan isin argaati. Baay'ee namni ajaa'ibdu. Okay, dannasuu dandeessaa? Okay, dannaseen argisiisaadha akkuma argaa jirtan kana. Waan nama hin goon hin qabu. Daansii mee nama mallattoo waan akka sirriitti nama hawwattu wayii dannasii kun akka inni dannasaara argaa jirtanii akkanatti dannasaara. Daansii nama hawwattu jennaan daansii nama hawwattu dannasaara. Waan baay'ee baay'ee namatti hin qoodha. Waan roobota ajaa'ibaati kun roobonni kuni waan akka hojjeta waan garaagaraa hojjechuu danda'a. Waan sadiin kontirool gochuu danda'a jechuudha roobota kana. Tokkoffaa irratti rimoosanii lamaffaa irratti kana mudhii irratti hir'isan yoo ta'u sadaffaa irratti immoo moobaayil appilikeeshiniidhaanii roobota kan kontirool godhuu danda'a jechuudha. Yeroon ol fuudhee lafa gadhiisu miila afuriin dhaabbata argitanii akka adurreetti kan jechuun qaroodha jechuudha roobonni kun akkuma adurreetti yaaduu danda'u eegalee jira jechuudha. San qofaa miti yeroon itti dhiyaachuu yaale sanarra fiigee ilaali maaliif jennaani seef distaansii of eeggata jechuudha. Distaansii nagaa yookaan xiqqoo narra fagaatee koroonaan walitti hin dhiyaatin walirra fagaadhaan jenne akkasitti bakka namarra fagaatee nagaan jiraachuu barbaada. Yeroon dura deemu na dura deemu yeroon gadi isa deemu achi narra deemu. San qofaa miti wanti inni gochuu danda'u kiiloo 3 hanga 5 waan ati barbaadde sii baadhattis hojiin deemuu danda'a. Magaalallee si waliin deeme waan garaagaraa baadhachuu danda'a. Osoo hin dhiitillee natti naaru nam nagaa waan ta'eef roobonni kun roobota gaariidha jechuudha. Akkasitti